Isinii toleera? Kanaafuu jedhaa dubbachaadhuma hodhaa qaba. Egaa maaliif ni sa'aatii hojiidhaaf sa'aatii sababa hin kennineefi Kadhaa maalitiin qarasta? afaan harkaan hojii hojjeta afaan Kadhaa qabaa eeguun. Ishee gaaffii keenya mayyuutti fogna gaaffii amma isaatti. amma lafa yaadne geenyutti amma qabsoon keenya qabsoo karaa nagaa ta'een Isin akka keessanitti yaadi keessan maal yaaddu? ankoo kokooti yaadi koo olli karaa lama yaadi koo karaa lama yommuu siin jedhu Tokko karaa jalaa tokko karaa irra keessaati. tokko dirooniidhaan tokko immoo waraana jireenyaadhaan Ishee fi kanneen amma yaadi koo karaa tokkoon Dabresoon fa'i. ishee Salaamas gabbaariin gisee garbuu karaa Waa'ee isaanii kaasiin. ishee dhumarratti yaadiin jedhu. Waa'ee isaanii. Qabsoo kanaan dura qabsooftan keessatti waan irraanfanne qabdu. Wanti akka ammaa irraatti nan hin daganne yeroo lola hamaa yeroo gara Sudaan irraa gara Itoophiyaa galaa jiru sana waan baay'ee nu quunname. Ishee Jaallan keenya baay'een achitti nu rugatti dhumani. Ishee turtam. fakkeenyaaf Fakkeenyaaf warra akka jaal qoromboo fa'a. Jaal Luqaas, Oromboo. Jaal Gabrasillaasee, Ishee jaal Jabra sillaaseen keessan jiru. jaal jaala beekamaa dhageettanii turtanii. Ishee qabsaan ammas qabsoo taanaan ammas qabsoo karaa nagaa nu itti fufnaa. Caammaa keenya lafa keenyu ni maasii hidhaan isin laxxabnaa. ishee Amma lafa keenyu yaadnu keenyutti amma caammaa wal qabatutti inuma laxxabna hin hodhina. caamaa sin hodhaa jirtan kun amma caamaa jaaleewuti. Ni amma kan jaallan keenya nu biraa hafan jiru yaadannoo isaaniitiif caammaa isaanii hodhine lafa kaa'uudhaaf nuyi dubbibatuun jedhaan jiru. Dhuguma waa gochatiin gootanii uummanni Oromootiin irraanfatu galanni keessan garbummaa ta'u isiniin jenna. Isinis baay'ee garbummaa keessaa rabbi isin hin baasinii. Jabaadhaa. Ishee kana cuftee kan hin baatu.